Naannoo Amaaraa magaalota Bahar Daar, Waldiyaa, Dasee, Hayiq, Saqooxaa fi Dabra Maarqoositti hiriirri balaaleffannaa ajjechaa dhalattoota Amaaraa irratti taasifamu gaggeeffameera. Hiriira kana irrattis dhaadannooleen jajjaboon kanneen akka hidhaa fi ajjechaan Amaarota irraa haa dhaabbatu, duulli Amaaraa fi Amaarummaa irratti xiyyeeffate haa dhaabbatu, Oromummaan haa diigamu, Itoophiyummaan haa dursitu, godinni saba addaa Oromoo haa diigamuu fi kanneen birooti. Hiriira kana miidiyaa EBC, FBC dhaabbata Pireesii Itoophiyaa fi miidiyaa mootummaaf dhuunfaa hedduutu gabaase. Haa ta'u malee dhaadannooleen hiriira kana irratti mul'achaa turan walitti bu'iinsa biroo sabaaf sablammii gidduutti uumuu malaa jechuun fayyadamtoonni marsaalee hawaasaa hedduun yaada isaanii ibsataa turan. Isaan keessaa muraasni akkas jedhan. Waloo Lataa Qana'ii Oromummaan haa kufu, Itoophiyummaan haa dursitu. Dhaadannoo hiriira naannoo Amaaraa kun nan dhibu. Oromummaan shomboqqoo daggala keessaa miti. Haa kufu jennaan hin kufu, haa badu jennaan hin badu. Oromummaan dhiigaa fi lafee Oromooti. Hanga Oromoon jirutti jiraata. Isa caalaa kan na dhibu garuu jedhe. Hiriirri akkasii Oromiyaa keessatti gaggeeffame jedhaa yaadaa. Mee Oromootu hidhaa fi ajjechaa nurraa haa dhaabbatu. Duulli Oromoo fi Oromummaa irratti gaggeeffamu haa dhaabbatu jedhee akkasitti hiriira ba'e jedhaa yaadaa. Yoona kana meeqa hidhanii meeqa ajjeesaniiru laata? Yoona kana maqaa meeqa nuuf kennaniiru laata? Shanee, ergamtoota Gibsii, ergamtoota Juntaa, farreen badhaadhinaa fi waa meeqa? Oromoon hiriira nagaa ba'ee mormii isaa dhageessifate jedhee miidiyaan gabaasoo biyya kana jiraa? Ni eeyyamamaa? Akka paartiin abin naannoo Amaaraatti hiriira waame kana paartiin adda bilisummaa Oromoo yookiin KFO'n Oromiyaa irratti hiriira waamuu ni danda'a. Kana hundammoo kan godhu eenyu? Oromoon akka mataa waliin qabanne qolee irra taa'ee kan gadi dhiibu eenyu? Alagaadhaa? Diinni Oromoo ta'uu keenya qofaaf nutti gama. Keenya immoo gandaa fi ilaalcha siyaasaatiin adda wal qoodee walitti gama. Kan lolamaa jiru, kan itti duulamaa jiru Oromoo fi Oromummaa keeti malee ganda kee, amantaa kee fi ilaalcha siyaasaa kee mitii jedha. Tokkummaa kee jabeeffadhu. Warra aangoof bu'aa dhuunfaaf dallaa sitti ijaaran hin dhagaheeffatiin barris aangoonis ni darba jedha Lataa Qana'ii yaada isaa kanaan goolabe. Namoota yaada isaanii ibsatan keessaa kan biraa gaazexeessaa VOA kan ture Muktaar Jamaal ture. Oromummaaf dhugaan ni jiraata. Oromummaan sirna yookiin walitti qabama garee taasisanii kan yaadan garee xiinxaluu hin dandeenyedha. Hanga Oromoon tokko jirutti Oromummaan bara baraan ni jiraata. Oromummaan foonii fi dhiiga waliin kan walitti hidhate. Oromummaan hin badu. Oromummaan haa lalisu. Diinni Oromummaa haa garagaluu jedhe. Yaada isaa kan goolabe. Kan biraan hordoftoota baay'ee kan qabu peejii Hawwiyaanoleeti. Hiriirri tibbana naannoo Amaaraatti ta'aa jiru wantoota lama ifatti kan mul'isudha. Isaanis naannoo sana eenyu akka bulchaa jiru, eenyu akka ta'e ifatti baasee agarsiisa. Kana dura kan dubbachaa turre kanuma. Oppidiyoowwan irratti hirkachuun biyyattii harka isaaniitti galfachuuf yaaliin isaan godhan boqonnaa xumuraarra gaheera. Akka yaada isaaniitti lammaffaan maqaa saba Amaaraatiin humnootni balaa oofan fedhii isaanii olaanaan maal akka ta'e mul'iseera. Nu malee biyyi kun jiraachuu itti fufuus hin dandeessu jechuun isaanii akkasumaani. Nutis afaan ifa ta'een isinitti himuu kan feenu. Isin akka naannootti achuma abbaa gama jiraadhaa. Akka biyyaatti yoo ta'e immoo wal dandeenyee jiraachuuf yoo dandeessan kallattii hundaan ciniinuu keessan dhiisaatii eessayyuu ga'uu hin dandeessan. Sabaaf sablammiin asoosama duwwaa keessan dhaga'u hin jiru. Dhaloota dhufu waan idaa ta'u dhaalchisaa jirtuutii tasgabbaa jedhe Hawwiyaanolee. Gaazexeessaa OBS Olaansaa Waaqumaa immoo akka jedhetti wanni mootummaan naannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo irratti deddeebiin lola labsaa turee fi jiruuf inni guddaan waan dhaadannoo kana irratti argamu galmaan ga'uufii jedha. Waan biraa miti mirga ofiin of bulchuu heerri mootummaa uummata Oromoo Walloof kenne akka waan kennaniifitti ilaaluun gowwummaadha. Qe'ee abbaa fi abaabiyyoon isaanii irratti wareegamanii aarsaan asiin gahan har'a humnaan irraa fudhannee Oromoota Walloo diigna jedhanii yaadu. Kun waan ta'u miti hin qoosinaa jedhe. Walumaa galatti akka sabaa himaan naannoo Amaaraa hawaasa hirmaatan dubbisee gabaasetti sabni Amaaraa bifa gurmaa'een aggaammii sabummaa irratti xiyyeeffate akka ofirraa qolatuuf dhaameera.